Gaaffii lamaan tokko ciisee man si gaafadha. Irrimni si fudhata ka'ee lakki. Risaa biizinasii shoon eegalee jira. Nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtanitti sinaa qaqqaba. Risaa biizinasii shoon eegalee jira. Guyyaa har'aa immoo sagantaa keenya keessatti suubii farniicharii sin daawwachiisuudhaaf Boolee hoteela Iskaayilaaytii dugda duubatti argamnee jirra. Meeshaalee mimmiidhagoo, meeshaalee manaa, farniicharoota garaagaraa mimmiidhagoo ta'an ol seennee kan waliin daawwannu ta'a. Nu faana tura. Kamjus fayyaadha. Nagaa. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan needde. Antiin jedhama sagantaa Risaa biizinasii shoorraan dhufe har'a suubii farniichariitti sagantaa keenya isiniin waliin taasisuuf dhufneerra. Baga nagaan dhuftani. Ayyee galatoomii. Maqaan kee eenyu? Ga'een hojii keetii maalidha? Anaa wajjinis daawwattoota wajjinis wal bari. Ishii ani maqaan koo Hiwoot Taaddasan jedhama. Suubii keessatti maanajimentii irratti hojjedha. Baga nagaan dhuftani har'a kan mana keenya isinitti agarsiisna waan hojjennu. Egaa bakki suubii farniichariin oomishaalee akkam akkamiidha kan inni oomishu? Suubii farniichara qofaa miti. Suubii interior and furniture jedhama. Akkuma loogoo keenya argitu design build furnish jedha. Ofuma keessanii diizaayinii gootus jechuudha. Design interior design hojjenna. Dizaayiniidhaan immoo furnish gochuu, build gochuu, ijaarree meeshaalee barbaachisan manaafis ta'ee hoteelaaf ta'ee ofiisiidhaaf ta'ee gashina jechuudha. Guutuu mana guutuu hojjenna jechuudha. Mana guutuu finishingii isaa fudhatanii finishingii isaa meeshaas gashuu hojjenna jechuudha farniichara. Kanneen asitti argu qofa osoo hin taane egaa mana yeroo jettu balbala qaba jedhee mayyaadaa qumsaaxinii maal kan of keessaatii qabu. Sana hundumaa asitti argitu baay'ee waan xiqqoo kan ta'edha. Hojiin keenya baay'ee bal'aadha. Mana alaa kaasee balbala kaasee amma iddoo ciisichaatti amma iddoo qodaa ol keessutti waan hundan hojjenna jechuudha. Kunillee yeroo nuti kan caalessi duratuun hin argin kanan ilaalaa manas ga'utti waan baay'ee miidhagaadha. Kun asumatti hojjetame? Asumatti hojjennee riisepshiniin keenya asumatti hojjetame nuti meeshaa alaa finna malee hojiin keenya asitti production asitti hojjenna. Waan alaa meeshaa dhumatti kan fiduu hin qabnu jechuudha. Aksesariyoota finna meeshaatti fayyadamnu muka namni finna malee waan asitti waan alaa dhumee dhufu hin jiru. Asumatti hojjenna. Soofaa keenya immoo iddoo keenya itti haasofnu achumaan immoo soofaa keenya bareedaa kan baay'ee namatti tolu. Ilaalta taa'e. Baay'ee miidhaga. Baay'ee miidhaga. Miti jaalatte? Baay'ee. Tolmaan isaa akka biraan ga'een dura ilaalaan ture. Asin baanii akkan jennee qofa. Ta'uun isaa nafattee ture. Asirratti cisittee akkanaaf ture. Hiwii egaa suubii farniichariin kanaan dura kan hin dhaga'e beeku suubii promoshiniidha. Sirriidha. Suubii promoshiniin isuma suubii farniichariin promoshini sana jala jira moo qofaamatti addattidha suubii farniicharii jettanii kan jalqabdan? Suubiin kan jalqabame waggaa 17 ol ta'e erga jalqabne yeroo jalqabaaf kan jalqabne hojii promotionii ta'an. Hojii promotion jechuun fiilmii hojjechuu, kitaaba mana maxxansaas bannee turre ammas hin hojjechaa jirra. Aadaa guddisuudhaaf afaan Oromoo guddisuudhaaf akkumatti immoo aadaa Itoophiyaa guddisuudhaaf kitaabota baay'ee maxxansu promotion hojjechuu fiilmii isa lammaffaa raawwii kan jedhu uummata produce goone fiilmii raawwii lammaffaadha Oromiffaan kan hojjetame fiilmii jechuudha. Sana booda garuu kara farniicharaatti galuudhaan biizinasii farniichara jalqabne jechuudha. Farniichara hojjechaa dhufne sana booda immoo suubii almuuniyeem kan jedhamu jalatti bannee waa'ee almuuniyeemii hojii sibiilaa in hojjenna. Sana booda immoo amma kan argitu akkatti suubii interior design kan jedhu kan dhufe suubii interior fi farniicharii kan dhufe isa booda jechuudha. Promotionii masanirraa kaastanii waggaa 17 gidduutti waan hedduudha kan isin hojjettanii. Promotionii irraa jalqabne.
Egaa subii farnichariin meeshaa mimmiidhagaa qaba akkuma ijaan ilaalaa jiru kana gara farnichariitti immoo erga dhuftaniiti yeroo hagamii taataniitu. Waggaa 11 ol caala farnicharatti erga galle jechuudha. Dizaayinii amma arkitektaroota qabna. Dizaayinii ofii keenya dizaayinii hojjanna garuu namni biraa fakkeenyaaf dizaayinii ati jaalattee yoo jiraate yoon fideenaa hojjechuu dandeessu. Sanaan achitti garuu professional kan ta'e arkitektarootaan kan hojjetamu waan ati barbaaddu fedhii kee irratti kan hundaa'ee dizaayina sana hojjannee siif dhiyeessuu dandeenya jechuudha. Kan akkasitti argitu caalammoo kan ati barbaaddu sin hojjanne. Dizaayinii biraas carqii biraas kan hojjetan immoo sitan agarsiisa. Soofaa akkuma sitti agarsiisee kalarii haaraa dizaayinii haaraa kan biraa jechuudha. Kan jira kanaan alatti immoo dizaayiniin hojjanna miti mana guutuun hojjannaa sin jedheera. Isa keessaa TV standii modern ta'e amma kan durii lafa dhaabbateeti TV irratti taa'amee amma modern kan ta'e maatiiriyaalee haaraatiin hin hojjetama jechuudha. Akkas dizaayinii haaraatiin hin hojjanna jechuudha. Soofaa immoo kan biraas tan agarsiisa. Amma fakkii carqii kana laaltee jechuudha. Laalime. Irratti ciisiin kainiin jedhu. Adummaa isaan irratti immoo kan alu baay'ee komfortii kenna. Akkuma birdilibsii uffattu jiramte carqiinsaa akkasitti bakka namatti tolu goonee hojjanne jechuudha. Carqiin akkasii mana ijoolleetti ta'a mana ijoolleen keessa baay'atutti. Sirriidha hin ta'a. Amma kuni qulqulleessuudhaaf salphaadha. Dhiqanii irraa gadhiisan qabatu jechuudha. Waan adii kana baay'ee sodaatu jedheeni warruma haadha manaaf abbaa manaa taa'antu fayyadama. Sirriidha dura amma waan tokko si jalaa tuqnaanii sirreessuu hin dandeessu amma garuu maatiiriyaalinsa akkumatti qulqulleeffamu ta'ee dhufe jechuudha carqiinsa. Spiree qaba spireedhaan salphaadhaan irratti acaafee qulqulleessuu dandeessa dhiquu soobattee barbaadde immoo irraa baastee bifa mijataatiin fiddan jechuudha. Kunillee baay'ee miidhaga. Kanas asumatti natti fakkaata kanis. Kunis asumatti hojjetame muka biyya keessaa nama mukni kuni biyya alaa dhufne mukni isaa muka biyya keenya kan asitti qofaan margu jira miti isarraanii kan hojjetamedha mukni kuni jechuudha. Asumatti akka argitutti amma sana TV hin qabu malee kunis TV standii dizaayinii biraate jechuudha. Miirri isaa yeroo nas taa'ee asii achi ilaaluyyuu miira waan mana keessa jiru wayitu natti dhaga'amaa jira. Akkasitti akka ta'u fakkeessiniit hojjannee mana kee keessatti imaajin gochuu qabda miti meeshaan kun manni kiyya keessatti osoo galee akka maal fakkaata kan jedhu TV standiin maal fakkaata kan jedhu akka ilaaltu asitti immoo yeroo karaa kanaan argitu kitchenii ilaalta. Hojii keenya guutuu hojjechuu keessaa inni tokko immoo kitchen kaabineetiidha jechuudha. Akkuma ilaaltutti amma kitcheniin kuni maal jedhama modern kitcheniidha. Amma ayyaanaaf fakkeenyaaf asitti hindaanqoo ol keessee IB ol keessee waan hunda qopheeffattee achirratti immoo teessee nyaachuudhaaf namatti hin tolu. Baay'ee. Kalariin isaas amma gurraachi adiidhaa hojii waan deemuuf dizaayinii akkasitti hojjannee garuu uummanni namni barbaadu dizaayinii barbaadeen muka barbaadeen hojjechuu danda'a. Amma kuni UV jedhama. Mukni kun jechuudha qulqulleessuudhaaf yeroo tuqxee ilaaltu qulqulleessuudhaaf mijataadha. Akka mastaawotii fakkaata salphaadhaan qulqulleeffamuu danda'a garuu kalara biraatiinis qalamii dibameenis hojjechuu dandeenya jechuudha. Waan barbaadde irratti godhattee waan nyaatamu asitti qopheeffattee sana booda immoo iddoo teessee nyaachuu si barbaachisaa miti dirqama. Sammoo gara yeroo dhuftu dining table kan jennu teessoo irratti nyaattee teessee irratti nyaattu abbaa barbaade amma 20tti kan teessisu. Afur kaasee amma 20tti akkuma fedhii keetti baay'ina namaatiin maatiiriyaalii ati barbaadduun qopheessina jechuudha. Kunis immoo kan dining table nama jaateessisu dizaayinii isaas kalariin isaas akkuma argitutti garaagara jechuudha sana wajjin. As teenyee immoo xiqqoo asoof naga. Soofaa ilaalleerra, dining table, kitchen cabinet illee ilaalleerra. Meeshaa akkasuma miidhagoo kana nama dhuunfaa qofaadha moo kan isin dhiyeessitanii moo kaampaanii garaagaraaf illee dhiyeessitu? Akkuma duraan isin jedhetti farnichara erga jalqabne waggaa 11 darbeeramte. Kanaafuu nama dhuunfaa lakkoofsaan sitti dha'uu hin danda'u. Baay'ee nama baay'eef hojjannee kaastimarii baay'ee qabna ammas hojjechaa jirra jechuudha nama dhuunfaaf.
akkam dhaabbataa foo kaampaanii garaagaraa inni hojjenna amma Awaash Baankii beektamti Awaash Baankiin dhaabbata nuti hojjechaa jirru fi isa guddaa biiroo isaanii akka haaraatti jijjiiruun hojjechaa jirra kan duraan amma jijjiiraa jiranii waggaa 3 jalqabee amma ammaatti isaaniif hojjechaa jirra kontiraataa qabna jechuudha. Dizaayinii jalqabee amma kaawuntarii teessoo isaan irratti hojjechaa jiranii biraanchota hunda Itoophiyaa keessatti hunda deemaa hojjechaa jirra. Sanaan achitti immoo Geetaas Real Estate kan jedhamu beektee real estate irratti hojjetu isaaniifis kitchen cabinet qomsaaxinii waan akkasii hojjechaa fi jira. Isa gurguddoodhaaf malee baay'ee jiru jechuudha kaampaaniis. Dhaabbata gurguddaa irraa kaastee natti himte sanuma irraa kaasee tilmaamuun na rakkisan illee sirriidha. Egaa jaallatamummaa guddaa illee akka qabu sinirratti amantii akka isaan qabanidha kan inni mul'isu kuni. Hojjettoota meeqaaf carraa hojii uumte? Kan dhaabbataan nu hojjetan 70 oli. Isaan achitti garuu yeroo hojiin irratti baay'atu biraa ga'uudhaaf immoo yeroo muddamnus hojjettoota kontiraataan hojjechiisnu jiru. Walumatti garuu 150 caalu jechuudha. Isaan keessaa immoo akkuma sisteemiitti dizaayinii haaraan yeroo dhufu isa kan hojjetanii maashinoonni keenya immoo baay'ee ammayyaa waan ta'aniif opereet gochuudha kan hin dandeenye waan ta'eef biyya alaa immoo hojjettoota biyya alaa qacarree kan hojjisiisus jiru jechuudha. Inni hojjisiisna jechuudha. Damee kan biraa qabdu bakka itti gurgurtaa bakki workshooppiin keessan bakka itti hojjettan immoo eessa Finfinnee keessa? Amma ati kan jirtu iddoo shoorumii keenya saboolee jirudha. Garuu kan warshaan keenya jiru jamoodha. Jamoo mastaawot faabrikaa warshaa mastaawootii fuuldura jira. Achitti gurgurtaa siin gurgurraa oomisha qofaa miti jechuudha. Iddoo amma jirru immoo yoo ilaalte hoteela Skylight duuba jira. Seentarii Finfinneeti jechuudha. Asittis ajajuun hin danda'ama, bituun hin danda'ama. Nu argattu jechuudha. Shoorumiin keenya inni sadaffaan immoo Samiit 72 iddoo jedhamu naannoo jedhamu achi jirra jechuudha. Achis akkuma kanatti gurgurraa jechuudha meeshaa. Anillee dhufuudhaaf na rakkisne bakki isaa sirriitti bakka beekamaadha. Hoteela Skylight namni wallaalee jira jedhee yaadu bakka suubii argachuudhaaf baay'ee salphaadha. Fuulduratti immoo gama farniicharii kanaanii biraanchii kan biraa yookiin damee kan biraa babal'isuudha moo kaayyoon keessan moo hojiilee warreen itti jirtan kan biraadhaanidha gara fuulduraatti deemuuf kan isin yaadaartan? Hojii keenya amma sirriidha babal'isuu yaadna Finfinnee biraanchota haaraa daddabaluu fi sanas immoo Itoophiyaa keessatti magaalota gurguddaa irrattis banuu yaadna gara fuulduraatti jechuudha. Maanifaakchariin alatti immoo soosaayitiidhaa fi waan tokko gochuudhaaf yaada qabna akka barsiisuudhaa fi karaa fuulduraatti kana yaadaa jirra jechuudha. Risaa Biizinasi Showuu keenya guyyaa har'aatiin immoo suubii farniichariitti argamne meeshaalee mimmiidhagoo filannoodhaaf illee nama rakkisan hedduu isaa waliin daawwachaa turreerra. Ammas immoo meeshaan hafan jiru waan naan jettee fi sana immoo kan waliin daawwannu ta'a nafaana tura. Hojii keenya keessaa immoo hojii iddoo ciisichaa ijoolleedhaaf hojjennee qomsaaxanii wajjin immoo ilaalime. Waaw kan ijoolleellee baay'ee miidhaga. Bifa halluu ijoolleef ta'u natti fakkaata kan isin qopheessitan. Ijoolleen kalara baay'ee jaallatu. Amma fakkeenyaaf akkuma beeknutti dubartoonni waan akkasii jaallatu. Piinkii jaallatu. Isaaniif piinkii hojjennee fi kun immoo kiraawunidha akkasitti bareechinee hojjennee asiin immoo yeroo laaltu dhiiraaf kan ta'u garuu kalara isaa dubartiidhaaf ta'u akka ta'u goonee jijjiiruu dandeenya. Kafana isaanii qomsaaxanii isaanii kafana isaanii as keessatti ol keewwatu caammaa isaanii iddoo kana immoo taa'anii iddoo qubachuu danda'an jechuudha. As bukkee iddoo kana taa'anii qubatu. Ati akkamii ijoollee qabda? Sirriidha yaani ijoollee sadiin qaba. Lookoo milkii fi boonaa jedhamu. In fakkaatu nama isaanirraa waan akkasii isaanirraan arginu hojjechaa jira jechuudha. Fedhii isaanis as keessatti jira jechuudha. Akkuma argitutti immoo dizaayinii yeroo hojjennu ibsaa kana arginaan ibsaa ijoolleetaa isaaniif akka bareedu akka mijatu goonee ibsaan isaas immoo akka isaan baay'ee akka ciisan akka dhorkanii akka isaan hin jeeqne akka isaan hin jeeqne goonee hojjenna jechuudha. Ati gaa akkuma manaa kaastee haadha ijoolleedha akkasumas immoo haadha qabeenyaa suubii farniichariiti bakka kana immoo yeroo baay'ee akka bakka kanatti argamtee hojjettu illee naa kaastee jirta sana lamaan akkamitti wal bira qabdee deemsisaa jirta? Yaa'u chaalenjii qaba haadha taateeti
mana bulchaa ijoollee guddisaa hojjechuun maaneej gochuun hojiin keenya immoo dimaandiingidha. Maaliif maanifakcharii waan ta'eef hin barbaada garuu lamaanuu akka walitti deemu godheen kabar gochaa jira hojjechaa jira jechuudha. Garuu chaalenjii baay'ee qaba. Ciisichaa ijoollee qofaa miti asin immoo ofii keetii soo barbaadde kan ijoollee qofa seen ture kan nama guddaanis immoo kan iddoo ciisichaa kanatti bareedu iddoo immoo kafanatti ol kaanii nama guddaatis kan ta'u mana kee akkanatti manyita iddoo ciisichaa akkanatti bareechinee hojjenna kafana keessa ol keewwachuu dandeessa. Kana ofuma keessanii diizaayinii gootanii dhatte? Kuni diizaayinii keenyadha. Abbaan manaa moo qabaattee taanaan suufii kan baay'isoo ta'e karabaata sammuu asirratti godhachuu saayitii naannoo geedde. Isaanis bakka qumsaaxanii kan argadudha. Dhiisee taa'aa jira yeroo abbaa manaa nu bira rakkoo qabu bakka sii kenni namaan akkasii siif hojjedha jechuudha. Kunis hojii keenya isa tokkodha garuu sireen argitu tokkodha. Saampiliidha malee diizaayinii garaagara kalara garaagaraatiin hojjenna jechuudha. Siree kanarra ciisee yaalu laata ijumaan ilaalee deemu korree dheeni. Sitti ciisi ilaalimee. Asumaan akka hirriibni hin qabne. Akkatti tolu. Gaaffii lamaan tokko ciisee mansi gaafa. Hirriibni si fudhata ka'ee lakki. Egaan hiwii baay'ee haasofneerraa baay'ee isaas keessa deemtee natti agarsiisteetta meeshaa mimmiidhagoodha kan isin qabdanii. Ani akka kootti baay'ee jaalladheera. Egaa hojii kana keessa waggaa 17 ol akka turtan illee naa kaasteerta. Waggaa 17 jechuun waggaa baay'eedha. Sirriidha. Waggaa kana keessatti immoo chaalenjiin nama mudata keessumaa nama daldala dhuunfaasaa keessatti hirmaate chaalenjoota sana mi'aata akkamitti dandamattee haga guyyaa har'aa geesse. Yaa'u hojii keenya keessatti chaalenjiin baay'een jira. Chaalenjii nu mudatee erga farnichara keessa gallee chaalenjiin guddaa iddoo meeshaa oomishnu dhabuudha. Iddoo kana dhabuun maashinii gurguddaa barbaada. Iddoo kana argachuu hin dandeenye chaalenjii keenya isa guddaadha. Ammas kiraadhaan hojjechaa jirra. Chaalenjiin inni lammaffaa immoo ammallee hiikamaa jira. Akka durii miti doolaara dhabuun akkuma isin jedhetti meeshaa alaaf hin miti doolaara dhabuudha. Inni immoo guddichi hojjettoota beekumsa qaban biyya kana keessatti argachuun chaalenjii guddaa ture nuuf. Chaalenjoota baay'ee akka qabu naa kaastee jirta. Namooti immoo daldala dhuunfaa isaanii keessa seenuu barbaadan hojii biizinasii garaagaraas haa ta'u farnicharii kanas haa ta'u gara kanatti dhufuu barbaadanii chaalenjii sana sodaatanii taa'aa jiraniif mee dhaamsa qabdu yoo jiraate nu dhaamsi. Yaa'u chaalenjiin biizinasii hunda keessatti chaalenjiin ni dhabama. Garuu dursitee waan hojjettu beekuu qabda. Maaliin hojiin suni maal barbaada? Waan akkamiin of qopheeffachuu qaba. Chaalenjiin jiru maayinni bu'aan immoo fidu maayinni jedhanitti sirriitti riisarchii hojjetanii hojii sana beekanii itti galuu qabu jechuudha. Sanaan achitti sodaan hin barbaachisu. Hojjannaani ati yeroo hunda kan hojjettu taanaani riisarchii kan hojjettu taanaan chaalenjii sana irraa ba'uu dandeessa jechuudha. Milkaa'uu dandeessa. Galatoomii. Galatoomii baay'ee si galateeffadha. Risaa biizinasii shoo keenya har'aatiin egaa suubii farnichariitti argamnee sagantaa miidhagaa kana fakkaatu hojjennee jirra. Atis meeshaa miidhagaa na daawwachiisteerta. Daawwattoonni keenyas illee akka isaan bitachuu danda'aniif hedduu isaa daawwachiisnee ni jira. Yeroo keerraa immoo waan naa laattee fi galatoomii anillee hojiirraan si kaasee gara hojii keetiitti deebi'i. Isinis waan dhuftaniif nu daawwattaniif baay'ee galatoomaa. Galatoomii. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya risaa biizinasii shoon keenya guyyaarraa kan hangammaatti daawwattan ture. Suubii farnichariitti argamne egaa farnicharoota mana kana keessatti argaman baay'ee isaa isin daawwachiisnee jirra. Isinis akka jaallattan abdii guddaan qaba. Namoota egaa ayyaana fuula keenya dura jiru kanatti illee qodaa mana keessaa meeshaa mana keessaa jijjiiruu barbaadan suubii farnicharii yoo dhuftan meeshaa miidhagoo argachuu waan dandeessaniif kottaa daawwadhaan siniin jedha. Torban immoo risaa biizinasii shoon kan biraatiin nagaa walitti deebinutti nagaan tura.